Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a kan inni qabadhee deebi'ee ijoollee akka suura irratti argitan kanatti miilli isaanii jilba irratti keessatti yookaan alatti jallatedha. Mee waa'ee kanaa maatiin maal beekuu qabu kan jedhuun akka armaan gadiitti isinitti hima. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun asumaan maatii ta'aatiin waa'ee fayyaa keessumaa kan haadholiif kan daa'immanii irraa argadhaa jechuun barbaada. Kan jalqaba ilaallu miila jilba irratti keessatti jallatu. Akka suuraa irratti argitan kana kan keessatti jallatee jilbi isaanii yeroo deeman yookaan yeroo dhaabbatan wal tuqudha. Ijoolleen akka suura gadii kana miilli isaanii jilba irratti keessatti jallatee yeroo deeman jilbi isaanii warriiga wal tuqaa deema. Wanti kun egaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 2 hanga 4 gidduu jiran hedduu irratti ni mul'ata. Haa ta'u malee ijoollee umriin isaanii waggaa 2 hanga 4 gidduu jiran irratti wanti kun deemsa guddinaa umurii daa'imummaa kanatti kan jirudha. Deemsa guddina qaamaa umurii kanatti jiru kanuma jiruu fi rakkoo hin qabnedha. Kanaaf noormaalidha jechuudha. Ijoollee waggaa 2 hanga 4 irratti yoo wanti kun mul'ate. Booda garuu wanti kun yeroo umriin isaanii gara 5-6 darbu sirraa'aa deema. Inni umurii ijoollummaa kanatti mul'atu kun yeroo hedduu baay'ee hin jallatu. Xiqqoomadha kan inni jallatu keessatti. Haa ta'u malee wanti kun yoo baay'ee jallatee akka suuratti argitan kana yeroo isaan deeman akkas baay'ee beeksisa taanaan tariitii rakkoo fayyaa wajjin wal qabachuu danda'a. Daa'imman akka kanaa baay'ee jallatu tariitii hanqina vaayitaamin D fa'aa qabaachuu danda'u. Hanqina vaayitaamin D yeroo qabaatan miilli isaanii yookaan keessatti yookaan alatti jallata. Addi isaanii gara fuulduraatti dhufa. Cinaachi isaanii kun lafeen isaanii ija jallata. Lafeen dugdaallee akkasuma baay'ee dafquu. Qaamni isaanii jabina hin qabu. Dafanii hin taa'anii hin deemanii. Tariitii hanqina vaayitaamin D ta'uu danda'a. Hanqinni vaayitaamin D lafeen jabina hin qabu waan ta'eef yeroo isaan kaa'anii dhaabatan yeroo isaan deeman ija jallata. Garbiraan kan kana fiduu danda'u buusaa jilbaa fi lafee naannoo buusaa jilbaa kanarratti yoo infekshiniin jiraate lafeen miidhamee jira yoo ta'e infekshiniidhaan akkasumas miidhaan wayii yoo naannoo jilbaarra gahee jira ta'e balaan wayii yookaan miidhaan wayii jilbaarra gahee jira yoo ta'e akkasumas daa'imman ulfaatinni qaama isaanii baay'ee gurguddoo ta'e obees ta'an baay'ee obesiitii yoo qabaatan akka kanaa ta'uu danda'a. Kana malees immoo dhibeen fayyaa tokko tokko jiru kan uumamaan lafeen qaama ijoollee akka baay'ee jallatu taasisan. Isaan kun egaa lafeen miillaa sun ta'een bakka hundumaa jajallisu. Kanaaf bakki biraas jajallateera taanaan tariitii rakkoo fayyaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti maatiin kan beekuu qabanii waa'ee jallachuu miilla daa'immanii yookaan ijoollee jilba irratti gara keessaatti jedhe kana yoom mana yaalaa geessuu qabna. Yoom dhibee fayyaa ta'uu danda'a jennee shakkinee mana yaalaa geessuu qabna. Kan nuti mana yaalaa geessuu qabnu tokko wanti kun waggaa 5 booda sirraa'aan deemuu ta'e. Waggaa 5 booda sirraa'uu qaba. Hanga waggaa 4tti noormaalii jedhaneera. Akkasumas miilli tokko fayyaa tokko immoo jallaa yoo ta'e. Ijoolleen waggaa 3-4 iyyuu yoo keessatti jallate lamaan isaa jallata yoo noormaalidha ta'e. Yoo immoo tokko qofatu jallate taanaan sirrii miti. Kanaaf mana yaalaa geessuu barbaachisa. Akkasumas yeroo deeman dhukkubbii yoo qabaate yeroo deeman dhukkubbiitti dhaga'ama deemuu kan rakkatan yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas immoo jilbi isaanii dhiita qaba diimatee jira taanaan mana yaalaa geessuu qabu. Dheerinni qaama isaaniillee gabaaboo ta'an akka umurii isaanii dheerinni qaama isaanii dabalaan jiru gaggabaaboo ta'an mana yaalaa geessuu qabna. Kana malees qaamni isaanii guutummaatti jabina hin qabu yoo ta'e jajjabina hin qaban yoo ta'e lafeen qaama isaanii bakka biraan jajallatee jira yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu. Inni lammaffaan immoo miilla jilba irratti akkuma suura irratti argitan kana alatti jallatudha. Miilla jilbi isaanii walirraa fagaatee gaappii uumu. Miilli ijoolleef daa'imman hanga waggaa 2tti hanga waggaa 2-3tti akkas ta'uu danda'a. Noormaalidha kunis. Yeroo umriin ijoollee waggaa 2 hanga 3 jiranii kun waan akkasii kun noormaalidha. Keessatti alatti jallachuun. Haa ta'u malee baay'ee majallatee jira taanaa. Baay'ee jallachuun kun immoo walirraa fagaachuun kun jilbi yoo harka keenyan galcha ta'e. Harka keenyachi gidduu baasuu dandeenya yeroo isaan dhaabatan yoo ta'e dhaabatanii miilla isaanii lamaan wal tuqsiisanii yeroo dhaabatan jilbi isaanii walirraa fagaatee harka ni dabarsa yoo ta'e rakkoo fayyaa ta'uu danda'a. Wantoota rakkoo fayyaa kana fidan keessaa hanqinni vaayitaamin D isa tokkodha. Akkasumas dhibeen bilaawuntis diiz jedhamu jira kan naannoo jilbaa kana miidhu akkasumas akka wandroopileeziyaa oostoojinees imperfektan jedhaman jiru. Isaan kun dhibee fayyaa kana fiduu danda'anidha. Kanaaf ammas isa alatti jallatu kana yookaan jilba walirraa fageessu kana ilaalchisee kan maatiin mana yaalaa geessuu qaban yoo jenne tokko
hanga waggaa sadiitti yoo sirrataa kan hin deemne ta'e yeroo umuriin isaanii waggaa 3 ta'an sirrataa hin deemu taanaan mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas tokko alatti jedhee tokkommoo noormaal yoo ta'e lamaan saadha kan jallachuu qabu ijoollee waggaa 2 hanga 4 gidduutti. Tokko achi fagaate tokkommoo noormaal yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas yeroo miila isaanii lamaan wal tuqsiisanii dhaabatan jilbi isaanii lamaan hanga santiimeetira 6 walirraa fagaatoo ta'e kun rakkoo fayyaa agarsiisa. Kanaaf hanga santiimeetira 6 walirraa fagaataanaan abootti harka keenya jilba isaanii gidduu dabarsuu dandeenya taanaan yeroo miilli isaanii wal tuqee dhaabbatan kun rakkoo fayyaa agarsiisa mana yaalaa geessuu qabu. Akkasumas yeroo deeman dhukkubbii yoo qabaate deemuu faallee hin danda'an yoo ta'e akka umurii isaaniidhaan waggaa tokko booddee ijoolleen kaanii dhaabatu hin deemu akkas hin goone yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu. Kana malees hojjaan isaanii gabaaboo yoo ta'an normaali hojjaan isaanii akka umurii isaaniitti gaggabaaboo ta'an qaamni isaanii bakka biraan illee jajallatee jira yoo ta'e mana yaalaa geessuu qabu jechuudha. Akka waliigalaatti maatiin kana beekanii mana yaalaa geessinaan ogeessi fayyaa daa'immanii immoo qoratee dhibee isaa adda baasee yaala yoo kenneef wantoonni fayyan hedduu jiru isa kana hubachuun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.